Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Mulgeetaa Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kooyi. Ennaa maal qabattee dhufte odoo jechuun keessaniin duran jechuudha warri mana kanaa karaa taasisaa gochuutiin barbaadan hordoftoota fi kabajamtoota koo laayik godhaa maal qabattee dhufte hoo jettanii onnaan qabattee dhufte haara wallee mootii garuu waan tokko irraa dubbachuu waan barbaadeef jechuudha waan nama dhibuudha waan jechuudha innaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha inni kun jechuun keessan yamanuu jechuudha akka beektanii urjii fi kaalidii qabdii akkasuma Mustafaa jechuudha jarri kun sadeen arfan jechuudha araarama gaafatanii kaalid bichaan dide jechuudha innaa Mustafaanii fi urjiin immoo dhiifamaniif godaanaa nutu qallate nutu balleessi waan ta'eef balleessaa keenya ofitti fudhannee beennee jirra waan ta'eef nuti karaa badiirra jirra dhiifama barbaannaa. Dhiifama nuuf godhaa jedhanii dhiifama dubbatanii turan jechuudha viidiyoo galaksanii turanii innaa kaalid immoo dhiifama isiniif hin godhu hagan waan nagoota isaa isinirraa kaffaladhutti jedhee dhiifama godhuuf dide jechuudha urjii fi Mustafaadhaaf jechuudha innaa abdii bira dhaqanii abdiin hin beektanii mucaa kaalid baasisan jechuudha. Isa bira dhaqanii lukarratti kufanii dhiifama gaafatanii viidiyoolee wajjin maranii jiran jechuudha. Urjii fi Mustafaa abdiin jechuudha. Innaa kaalid immoo araarama san didee jechuudha. Hagan damii kiyya kaffaladhutti waan isaan na godhassanii irraa hagan kaffaladhutti hin barbaadu araarama isaanii jedhee didee amma hoo maaltu ta'aa jira hoo jettanii amma wanti ta'aa jiru kaalid Mustafaa qabee jira jechuudha. Mustafaa kan qabee harka kaalid jira jechuudha Mustafaanii. Inna amma maaltu ta'aa jira? Ammas waraanni lammaffaa ka'ee jira jechuudha kaalid irratti. Urjiin ammas dura dhiifama jettee lammatatti deebi'u jettee rabbii jedhee itti dhiifama naaf godhi kan jette san jechuudha. Ammas rabbi san bira dabarte inni silaa ishiin amma asitti jechuudha. Kaalid dideeti mucaa san qabee jira rabbinis qabanii kaalid rabbii jedhanii kaalid rabbi bira darbee dhaqee mucaa san qabee inni mucaa san qabee immoo jechuudha urjiin rabbii yaamtee jechuudha rabbii jedhiyaati dhiifama nuuf godhattee dhiifama kadhatee diddee miti kaalid jechuudha erga inni diddee rabbi bira darbee dhaqee mucaa san qabe ishiin immoo jechuudha. Dhiifama gaafattee warraatti oduu waan beektu taate keessa hin deebitu jechuudha. Mucaa sun qabamus afaan tolmaatatiin nama itti beekuun nama kaalid beekurraan jechuudha. Jaarsa itti ergite yookiin immoo nama inni dhagayeef mucaa san gallakkisu gaafachuu qabdi malee jechuudha. Ammas akkanas si godha akkasis si godha waan akkana tasarratti dalagaa jechuu hin barbaachisu jechuudha. Sila oduu waan beektu ta'e jechuudha. Anis beekati mootii dhugaa waan xiqqoo na dhibe jechuudha. Maaliif erga araarama barbaaddee garaa qulqulluurra rabbii jedhaati dhiifama naaf godha argatte dhiifama san inni godhuuf didee deebi'ee mucaa kana qabee mootii ishiin immoo keessa garagaluu hin qabdu jechuudha sila. Maaliif rabbii jedhaati jettee namni rabbii ofitti of kennee araarama tokko gaafate tokko didee tokko araarame nama dide sanii didee inni dameetii hin kaffaladha malee araaramu jedhee muti mucaa san qabee jira. Ishiin hoo dhiistee jechuudha amma lola isaaniitti deebi'uu dhiiste odoo gara manguddootiin jechuudha kaalid ergite waraanni lammaffaa sadaffaan kunis hin ka'u jechuudha lama dhaabbate sadaffaarra jedhanii. Innaa ammallee dubbiin akka haarawaatitti dakasii ol burqaa jira siniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhugaa rabbi wanni deemaa jiru kun jechuudha waan nama jibbisiisate jechuudha dhugaa wanni yamanii keessatti ta'aa jiru wanni ilma namaati irratti ta'aa jiru kun baay'ee sanuu zeegaa tokko afaan tokko lammii tokko ta'uu jechuudha zeegaa biraa ta'e illee zeegaa biraatiif akka nu godha.
waan afaan garaagaraa dubbannuu fi jedhanii wal komachuu danda'an jechuudha. Odoo akkaataa barbaadanii walii galanuu gocha akkanaa kun irratti raawwachuun waa fokkisaa waan nama jibbisiisudha jechuudha. Inna kaalillee balleessaa qaba. Namni tokko rabbiin harka nama qabe rabbii biraa darbanii waa san naqan jechuudha. Maaliif rabbi tokkichatti harka of kennanii yaa rabbi ati damii kiyya naaf kaffali ati dhiiga kiyya naaf kaffali hoo jedhe kalaas isaan araarama gaafatanii araarameenii garaaraa fixateenii sitti kennee jira hoo jedhe waaqayyo guyyaa eeggata wannuma hundaafuu jechuudha deebii qaba. Kanaafuu inni illee san bira darbee jechuudha mucaa qabee qixaaxaa jira amma suurjiin akkuma aadattuutti itti kaatee jirti jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataadha baay'ee tokko jibbisiisaadha akka dhugaa rabbii jechuudha. Biyya keessatti akkatti dhiinni namaa gannamaa jira biyya ormaa keessatti akkatti ilmi namaa wal nyaachaa jira maallaqa jedhee jechuudha. Dhugaa rabbii waan baay'ee ulfaataa fi waan baay'ee jibbisiisaadha jechuudha. Wanni ilmaan Oromoo walirratti afaan tokko dubbatanii dhiiga tokko lammii tokko ta'anii walirratti isaan raawwachaa jiran kun waan baay'ee nama jibbisiisaa fi waan baay'ee ulfaataa waan baay'ee fokkataadha dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif takka dubartii nama jalaa fuudhanii abbaa manaa jalaa dubartii fuudhanii boochisanii takka ilmoo nama jalaa fuudhanii dhugaa rabbii jechuudha. Nama garrama wanni yamanii kasan keessatti ta'aa jiru jechuudha. Maaliif bakka maallaqa garamiin nyaannu dafqa namaa eessan nyaannu takka siilitti godhanii nama maraachisan takka kaan nama godhan takka kaan nama kanumtarra maaltu nama geesse dafqa ofiitiin odoo jiraatanii. Odoo kaayyoo biyyaa ba'aniif san galmaan gaatanii dhugaa gaafa biyyaa ba'anii eenyumtuu kaayyoo guddaa qabatee biyyaa ba'a. Warri amma gara siilii deebi'ee warra kaaniif kan walitti naqee kaaniif kan achi godhu kuni dhugaa rabbi har'aaf itti fakkaatte malee jechuudha. Boruuf garuu waan isaan qunnamuuf taa'u inuma beekan jechuudha. Waan nama jibbisiisaa fi waan fokkataadha. Isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo'ee dhugaa rabbii baay'ee tokko na sururaana jechuudha. Wanti deemaa jiru kun jechuudha. Wanta barumsa qabus mootii bakka aloonni lafaa dhufan kun maal nurraa barataa jedhanii nama yaadu mootii wanti amma deemaa jiru kun jechuudha. Dhugaa rabbii fokkataadha jechuudha wanni ta'aa jiru kuni. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo'ii dogongorri yoo jiraattee Mulgeetaa balleessite jedhaati koomentii alatti naaf barreessayi. Namni hin qalanne hin jiru ilmi namaa hin qalata waan ta'eef isiniin jedha turtii gaarii naaf qabaadha nagaa fayyaa naaf ta'a. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii nagaa fayyaa naaf ta'a.